qormaata qoramuudhaaf sa'aatii muraasni yeroo si'afutti dogongorootatti tasumaallee raawwachuu hin qabne sitti. Egaa qabxii nuti qormaata irratti finnu kan murteessu qormaata qoramuudhaaf sa'aatii muraasni yeroo nuufutti wantoonni nuti goonu baay'ee murteessoodha. Egaa qormaata qoramuudhaaf daqiiqaa muraasni sa'aatii muraasni yeroo si'afutti maal gochuu hin qabdu kan jedhu qabxiiwwan gurguddoo ta'an ja'a isiniif qabadhee dhufeera. Qabxiin ja'affaarra jiru immoo baay'ee isa murteessaa ta'edha. Kanaafuu hamma dhuma viidiyoo kanatti turuudhaan qabxiiwwan ja'a qormaata yeroo qoramuuf jettutti sa'aatii muraasaan dura wantoota raawwachuu hin qabne sitti. Ani gammachuu bufaati. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'uu hin dagatinaa. Laayik gochuudhaanis barattoota akka keessanii hedduu bira akka gahu naa taasisan isiniin jedha. Egaa qormaata qoramuudhaan dura sa'aatiin muraasni akka sa'aatiin 2, sa'aatiin 3 yeroo nuufutti wantoota nuti taasumaa gochuu hin qabne inni jalqabaa hamma ati qo'attee fi hamma hiriyyaan kee yookiis namoonni naannoo kee jiran qo'atan taasumaa waliin madaali. Namoonni tokko hamma ofiisaa qo'ate qaba karoora isaatiin waan qo'ateera hiriyyaan isaanii inni qo'ate ilaaleetiin confused ta'a. Hiriyyaa isaatiin of madaaleetiin haamilee dhaba haamileen isaan caala. Idaa wanta akkasiis jira jedheetiin yaadni isaatti miidhama. Wantoota ofiisa hiriyyaan isaa qo'ate sun ofiisaa immoo hin beeku jedhee waan yaadu jechuudha. Karaa mataa keetiin karaa nama baasattuun jalqaba qo'adhu isa jalqaba qo'ateetti immoo itti amaniitii qormaata sun seeni malee beekumsa hiriyyaa keetiin beekumsa namoota garaagaraatiin of hin madaalin tarii isaatti barteetuun isa kan isaanii irrayyuu caala ta'uu waan danda'u. Kanaafuu hamma ofii kee qo'atte hamma namni biraa qo'ate maatumaa madaaluu qabdu. Konfidensiidhaan qo'attee tataan isa qabadhuuti seenii qoramii malee hamma namni biraa qo'atee jiruun hamma namni biraa hubatee jiruun of hin madaalin. Inni lammaffaa qormaata qoramuuf sa'aatiin muraasni sa'aatiin 2, sa'aatiin 3 yeroo si'afutti taasumaa kitaaba haaraa yookiin immoo chaaptarii haaraa hin eegalu. Yeroo sanatti kanatti gochuu qabdu isa kanaan dura qo'atte riivaas gochuu isa kanaan dura nootti barreeffatte nootti kee dubbisuudha malee kitaaba haaraa yeroo dhageessutti ijoolleen dhufanii kitaabni akka kana jedhamu jira faayilli akka kana jedhamu jira jedhanii yeroo sitti manitti taasumaa kitaaba biraa kitaaba haaraa harka keetu hin tuqi. Beekumsi kitaaba isa haaraa keessaa argamu sumatti to'atu. Isuma dura qo'atte riivaas godhi isuma dura qo'atte irra deddeebii ilaalitti deemi malee kitaaba haaraa qofa osoo hin taane chaaptarii kanaan dura ilaalleeyyuu yoo jiraate dhiisi malee sa'aatiin muraasni daqiiqaan muraasni yeroo si'afutti kitaaba haaraa chaaptarii haaraas hin tuqin. Maallaa wanti haaraa yeroo sun si dabalamu isa duratti qo'atteeyyuu isatti dura beektuyyuu si irraanfachiiseetaniin qabxii kee gadi isa jalaa buusa. Kanaafuu isuma dura qo'atte hamma dura qo'atte sun kwaalitii isaa eegdee seeraan kiliir gootee qabattee dhaqxee ta'e qabxii gaarii dhimma finfinneef hin jiru. Kanaafuu yaadota haaraa sa'aatii sunitti argamaniin yaadota haaraa hiriyoota kee irraa sa'aatii sunitti argamanii wantoota sa'aatii sunitti dhageessu infoormeeshinii haaraa namoonni sitti himan kan ka'e konfiyuuzinii keessa galuu qabdu. Akkuma dura qophooftetti yoo seente baay'ee gaarii ta'a. Inni sadaffaan qormaata qoramuuf sa'aatii muraasni yeroo si'afutti sooshaal miidiyaa irraa fagaadhu. Bilbiluma harkaayyuu doon fayyadamtu ta'e filatamaadha. Akkuma carraa feesbuukii yoo sante namni wayii haa isiin jedha yookiin haa jettanii itti aansuudhaan oduu dheeraa keessa galuu dandeessa. Innatti dura qo'achuuf turte, innatti dura riivaas gochuuf turte si jalaa hafa jechuudha. Akka carraa tiiktookii yoo seente iskrool yeroo gootu viidiyoo haaraa dhufa hin kofalta. Iskrool yeroo gootu viidiyoo haaraa dhufa hin kofalta. Yeroo tiiktookii fayyadamtu yeroo feesbuukii fayyadamtu immoo sa'aatiin waan dhume sitti fakkaatu. Sa'aatii dheeraa irraa turteetiin daqiiqaa muraasa namatti fakkaata. Maallaa wantichi waan faayidaa hin qabne waan ta'eef iddoo waan faayidaa qabu ta'eeti iddoo waan qo'annaadha ta'eeti iddoo waan gaarii waan galii argamsiisu ta'e waan si fayyadu iddoo ta'eeti sa'aatiin sitti dheerata dheerinni sa'aatii sun sitti beekama ture yeroo feesbuukii fayyadamtu garuu yeroo sooshaal miidiyaa fayyadamtu garuu dheerinni sa'aatii sitti mul'atu waanuma daqiiqaa muraasa fayyadamtu sitti fakkaata sa'aatii 2 sa'aatii 3 tiiktookii fayyadamte kanaafuu dogongortee tiiktookii feesbuukii walumaa galaa sooshaal miidiyaa biraan dhaqi maallaan kaayyoo keessa dagachiisa waan ta'eef. Inni ittaanu inni arfaffaan yaaddoo ofirraa salphisi. Qormaata jechuun kanatti yeroo jalqabaatiif qoramtu miti. Akkuma warra kanaan dura qoramaa turte isa kanas hin qoramta. Qormaata kan biraas hin qoramta. Qormaan waanuma jirudha. Har'a kan sirratti eegale miti. Namoonni baay'een kanaan dura qoramaa turan. Atis qoramaa turte. Kanaafuu yaadda'uu qabdu. Qormaata irratti waan lama jira. Gaaffii bahee sun yookiin hin beekta yookiin immoo hin beektu. Beekta ta'e hin deebista. Hin beektu ta'e immoo amma beektu yaalteetiin carraa argachuus carraa dhabuus qabda. Kanaafuu yaaddoo wanti jedhamu hin barbaachisu jechuudha. Konfidensiidhaan dhaquu qabda.
yaada poozitiiva ta'e dhaquu qabda. Hamma qo'attee yaada sirrii ta'e nan hojjedhattee of amansiistee deemuudha qabda. Hin qo'anne taanaan hin hojjettu beekamaadha. Garuu qo'attee ittoo ta'e isa qo'atte sun hamma beektu hojjetta. Kanaafuu waan ati yaaddofteef waan sii dhalatu yaadda'uun kee isa beektuyyuu akka ittiin hojjenne si taasisa malee si dadhabsiisa malee qabxii kee gadi si jalaa buusa malee yaaddofteedhaaf teenshinii keessa galteedhaaf wanta ati dabalatu tokko illee hin jiru. Kanaafuu yaadda'uun matumaan barbaachisu jechuudha. Yaada poozitiiva ta'e ofitti maarra seenuudha yeroo seentu malee miirri sodaa matumaan barbaachisu. Ispeeshaalii yuunivarsiitii keessatti fa'a yeroo qormaan walirra darrabamee dhufu sa'aatii ganamaan biraa qoramte galgalaan biraa qoramte yeroo qoramte poorshinii fi akka biriin goonee yoo ta'e yaaddoon yeroo tokko namatti uumamu hin jira. Garuu wanticha si qofa miti kan qoramu. Hiriyyaan kenni kaanis hundi ishii maka keessuun hin qoramu. Kanaafuu si qofa irratti balaa addatti beekti. Kanaafuu hamma beektu hojjetta. Ani hin beekne immoo inni isa wanta uumamu hin jiru waan ta'eef matuma yaaddoon hin barbaachisu. Inni shanaffaan hirriba gaara fuudhiisuudha. Hirriba gaara fuudhiisuun dogongora namni baay'ee hojjetudha. Fakkeenyaaf boru ganama qormaata qabdoote halkan kana guutuu dubbisaa bultoote halkan kana guutuu dubbisuun keessuun sa'aatii amma kanarratti dhuunfee akka ittiin hojjennedha malee akkaataa qormaaticha hojjetu sun taasisu. Namni tokko naachuraalii guyyaatti sa'aatii 7-8 rafuu qaba. Ani ijoolleen na mudatan jiru ispeeshaalii yuunivarsiitii keessatti halkan sa'aatii 7 qo'atanii ka'aniitiin irra deebi'anii alarmii guutanii sa'aatii 10tti faarrabaa qabu. Maal gochuuf akka ta'e namaaf hin galu. Sa'aatii 3 sa'aatii 2 rafanii akkamitti dhagan isaan jiraatu. Kanaafuu hirriba gahaa rafuu qabda. Yeroo qo'attutti qo'achuu qabda. Yeroo kaan immoo hirriba gahaa ta'e argattee rafuu qabda. Hirriba gahaa rafuun dandeettii isa qo'atte dandeettii yaadachuu irratti baay'ee si fayyada. Namni hirriba gahaa rafne garuu isuma qo'atee jiru dandeettii yaadachuu isaa, dandeettii kiriitikaal tiinkingii isaa, ibin waan hin beekne yoo gaafatame dandeettiin itti yaada solvi gochuu isaa baay'ee salphaadha namni hirriba gahaa rafuun. Kanaafuu hirriba gahaa rafuun waan baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni baay'ee cimaadha jedhee kanan jaafaratti sinitti immoo dogongorri inni jaaffaan hamma dhumaatti dubbisuudha. Hamma dhumaatti dubbisuu jechuun poorshinii hunda dubbisuu jechuu miti. Namni nootti barreeffatee hamma sa'aatiitti qormaata sun seenuu hamma balbala mana barumsaa yookiin immoo balbala kilaasitti qoramuu sun bira hamma goottan dubbisuu jira. Nootti isaa baattatee karaarra dubbisaa dhumarra hamma achi ga'utti deemee kun baay'ee dogongoradha. Isa qo'attee booda daqiiqota muraasa qormaata seenuu yeroo jettutti ofuma keessatti sammuu kee keessatti isa qo'attee yaaddachaa muraas gochaa deemuudha malee hamma dhumaatti nootti dubbisaa dhumarra seenuu baay'ee sammuu nama biizii godha. Kanaafuu hamma dhumaatti dubbisuu osoo hin taane daqiiqaan muraasni yeroo si hafutti isa qo'atte sun yaaddachuu sammuudhuma kee keessatti itti yaaduudha malee baay'eensa waraqata baattee karaarra deemuun amma balbala kilaasii fuuldura geessutti nootti dubbisaa deemuun baay'ee waan gaarii hin taanedha. Egaa dogongoroota qormaataan duraa nama mudachuu danda'an ja'a jedhee kanan siif qabadhee dhufe kana fakkaata. Ani gammachuu ufaati. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan yeroon kun immoo yerootti sabiskiraayib gootanii fi yerootti chaanaalii kana laayik gootanidha. Laayik gochuun keessan baay'ee na fayyada. Namoota garaagaraa namoota umurii akka keessanii irra jiraniif namoota barattoota keessanii ta'aniif akka viidiyoon kun rikomendi ta'e isaan bira ga'uun agarga. Kanaafuu yeroon kun yerootti laayik gootanidha. Chaanaalii kana laayik naa godha. Viidiyoo kana laayik naa godha. Waan waliin turtaniif galatooma. Gara fuulduraattis immoo viidiyoowwan irratti barattan viidiyoo isin fayyada yaadu isiniif qabadheen. Yaada yoo qabaattan koomentii naa kennu. Ammaaf nagaan tura.